Hi, my name is Aisha Oromia Ali, and as an Oromo community member living in the diaspora, we are highly concerned with the health and well-being of the people of Oromia. We urge the Ethiopian government to unblock internet and telephone lines in Western Oromia, Southern Oromia, and parts of Central Oromia. The lack of information anywhere puts citizens at a greater risk of contracting COVID-19. Human rights organizations have appealed to the Ethiopian government to unblock internet and communication lines. We must come together and also remember that we are at a crucial time in our world's history. An Faiza Ilyas. Akkuma beekamu mata duree oduu addunyaa kan tahe dhukkubni coronavirus yookaan COVID-19 jedhamuun beekamu kun mul'ata yeroo gabaabaa keessatti biyyoota addunyaa hedduu weeraraati jira. Weerara gaggeessaa jiru kanaanis lubbuulee ga'eessotaatii fi lubbuulee buleeyyii hedduu galaafachaati jira. Biyyoota diinagdeen badhaadhan kanneen akka Ameerikaa fi Yuuroop kana keessatti lubbuulee hedduu galaafachaati jira. Dhukkubni kun oolee osoo hin bubbuliin biyya teenyallee galeechuu gaafa dhageenyu wanti nama yaachisu jajjabduudha. Biyya teenya keessatti akkuma beekamu gama lixa Oromiyaatti neetworkiin ergaa tajaajila intarneetii fi bilbila harkaa ergaa adda citee ji'oota 3 ol ta'eeti jira. Mootummaan Riippaabilikaa Federaalawaa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Ali uummata kanaaf xiyyeeffannoo kana akka inni hojjetu gaafan. Yeroo dhukkubni kun addunyaa diinagdeenis ta'ee barnootaan nu dura dabarte tana weeraraa jiru tanatti biyya teenya xiqqoo tana gaafa inni qabe akkam akka inni godhu tilmaamuun nama dhibdu jechaadha. Kanumaan wal qabatee uummata keenya kan lixa Oromiyaa kanaaf neetworkiin erga irraa citee bubbulee jira. Neetworkii kana akka inni deebisuuf kabajaadhaan gaafanna. Uummanni kun odeeffannoo kana hin qabani. Wanta kana hordofuudhaaf miidiyaa hordofuun dirqama ta'a. Miidiyaa jechuun televizyiinii qofa osoo hin taane itti fayyadama hawaasummaa wantoota akka feesbuukii fi tiwiitarii kana uummatni fayyadamuu qaba jechaadha. Biyyoonni guddatan hedduun hawaasni isaanii sochii hawaas diinagdee akka hin goone danqanii jiran. Sababni isaatillee dhukkubni kun haala salphaa ta'een daddabraa waan ta'eef kan sochii hawaas diinagdee adda dhaaban jechaadha. Mootummaan keenya immoo faallaa kana yeroo hedduu erga dhukkubni kun biyya seenee jechaadha. Waltajjiiwwan garaagaraa akka inni yaamaa jiru dhageenya kun immoo sirrii miti seeraanis nama gaafachiisa jechaadha. Biyyoonni nu dura qarooman kanneen guddinaan sadarkaa olaanaarra jiran kunneen gaafa dhukkuba kanaan weeraramaa jiranitti uummanni keenya kun maalirraa akka ga'u tilmaamuun nama hin dhibdu. Keessumattuu uummanni lixa Oromiyaadhaa odeeffannoo kanarraa hedduu fagaatee jira. Wanti biraatillee yoo hafte dhukkubni kun dhufee jira. Dhukkubni kun akkaataa inni itti nama dabru hedduu haaraa wantootni inni ittiin taa'aa jirtu hundinuu adda adda waan ta'eef uummata kanaaf immoo mootummaan uummataaf dhaabbate jedhee yaadu ta'e kabajamoo Dr. Abiy Ahmed Ali siyaasaa garaagaraa yoo kan deeggaru ta'eyyuu uummata kanaaf jecha dhukkuba dhufe kana hedduu hammaataa waan ta'eef jecha uummata kanaaf odeeffannoo wayitaawaa fi yeroo isaa eeggate akka argataniif tajaajila intarneetii akka inni gadi lakkisuuf gaafan. Mootummaan biyyattiidhaa sagalee uummataa dhageeffate wanta kana gara hojiitti akka inni kabajaadhaan gaafan. Guyyoota qubaan lakkaa'amne keessatti uummata kana gama addunyaatti akka inni maku kabajaadhaan gaafan. Hayyee akkam jirtan. Maqaan kiyya Aishaa Oromiyaa Aliiti. Dhaamsa gabaabaa dabarfachuu barbaanna. Mootummaan Itoophiyaa uggura intarneetaa fi bilbilaa kan lixa Oromiyaa Wallaggaa, Kibba Oromiyaa Gujii, akkasumas jiddugala Oromiyaa Shawaa lixarratti labse hatattamatti akka kaasu gaafanna. Yeroon kun yeroo siyaasaa osoo hin taane, yeroo mirgi dhala namaa ittiin kabajamu, yeroo fayyaan uummataa ittiin tiifamu. Yeroo mootummaan kun addunyaan akkamitti uummata ifii tajaajiltu fakkeenya godhatee hojiirra oolchu. Muuxannoo nurraa fudhadhaa. Amma qabsoon teenyatti jalqabaa maal isinitti fakkaate? Dhiirota keenya irratti dhiira Oromoo jaartii Habashaa tan of jalaan deddeemu kan maal goon qab takkaa itti heerumnaa tafuudhes ni hiiksisaa jirramma nuti. Kanaafuu hooggantoota keenya waan kanaan hin hamatamtanii egaa warri soddaas ni jiru. Warri soddaa akkuma jirutti ta'ee qabsoon qarree Oromoo kana booda dhiirota keenya irratti ta'a jechuudha. Dura gaafa
sabboonaadha jedha dhiirri keenya gabbahee gaafa manatti ol deebi'u tamana jirtu nafxanya akkamitti dubbachuu hin danda'u kanarra qabsoofnee oromoomsuu danda'u qabaannaa shamarran teenya babbareedduu ni jirti kafuutee nafxanyaa of jalaa qabdu egaa gaggeessi har'umarraa asumaan immoo gara miidiyaa keenyaatiin warri nu daawwachaa jirtanis anas kaadhimachuu dandeessu warri nafxanyaa of jalaa qabdan qofti ijoolleen qarreen babbareedduu ni jirti nutu isinii qopheessaa kana booda qabsoon teenya dhiira oromoo ta nafxanyaa jala jirtu irratti taate dubbiin tanuma. We was the oppressed, now you feel upset. God works in mysterious ways, man, give me a rest. I've never wished bad on any ethnic group, but the way you folks been acting, I might have to send a coup. I'm kidding. Violence doesn't solve anything. I'm for humanity, but you folks preach unity so much, using profanity out in the cold like you ain't got dignity. All week, all we've been seeing is you talking, barking, mocking, stalking. Why don't y'all do some reading, rethinking, seeking, and leaving? I don't see how you can hate from outside of the club. You can't even get in. You see, you spoke your language, kept your original names, kept your culture, kept your identity, but as soon as we find ourselves, you want to question us? Please. Y'all heard of us so much, let me run down memory lane. Do you not remember Soyama Soro? What about Anole? Does it ring a bell? What about what y'all did to the great people of Wallo? You must be out your damn mind if you think we gonna stop now. As the blood of our arrows seeps into the earth, they planted a seed that they didn't know would grow and succeed. May God bless the fallen warriors who gave fuel to our future and ignited the arrows of today. All this hate and violence you're showing will only unite and empower us to rise to the top. Look into my eyes, you can't see no lies. We only focus on the prize. You can't deny we caught you by surprise. We only exercising our right. My people must remember, unity equals freedom. No more tribalism or division of religion. We have the vision. Now let's come to a decision. Because at the end of the day, we all want the same thing. Freedom.